osongara dibbi khaanatti inseen hawaasa kiyya dhiifaman gaafatu qaba. Arraba hedduudhaan isin arrabsa keessaa ummata harargee irraa dhaladhe ummata kiyya harargeedha akka dhiifaman naaf gootan isin gaafadha. Arrabaanis kan isin tokko lammaffaa ijoolleen teenya aarii keessa kutee shamarran keenya obboraa keenya islaamummaa keessa jiran jecha hedduu jedhe ammallee irra deebi'ee dhiifaman gaafadha. Akka dhiifaman naaf gootan obboleessa keenya keessa ummanni harargeedha sababa yaaya kiyyaatiif sababa dogongora kiyyaatiif waa meeqa aboo maraataa keessanii ni dhattanii akkasin gootanii kajettaniitiin kan taatan ana jaalalumaatiittu akkasin na godhe ani fayyan qaba. Garuu immoo dhiifaman isin gaafadha ummata harargeedha ummata kabajamaa ummanni harargee akka dhiifamanaaf gootan abdii isin irraa qaba. Lammaffaa obboleessa keenya Hamzaa Haajii naafi booniyyee tatatana jiddutti waan hin ta'in hin qabu Hamzaa Haajii wallahi summa wallahi fakkeeffatuufis osoo hin taane booniyyellee ni beeti naafi booniyyee jiddutti waan hin ta'in hin qabu Hamzaa Haajii. Hamzaa Haajii yeroo dheeraadhaaf naafi booniyyee gorsee hattaa booniyyellee gorsee akkas ta'a jireenya keessan jiraadha akkas ta'a jechaa ture yeroo dheeraadhaaf nama nu gorsaa ture irraa tokko Hamzaa Haajii jechuudha. Sambira kutee guyyaa irraa xumuraa gaafa ajandaa waa'ee viidiyoo ishii haatu sanis achumaan kallattiidhaan akka boru ganama Finfinneetti magaalaa buutu akka boru ganama Finfinneetti magaalaa habuutu tatakkaa'u ummanni kunilleen ajandaan kunilleen dhaabbatu kan danda'u tiqeeqa anaa simuraa paasaabora kan kee keessaan ergi jeen jechuudha Hamzaa Haajii jechuudha. Ammaan tanan tiqeeqa mureesi agarsiis akka ati biyyatti galtu si goosisaa naa ergi jedheeni dhiise. Achirraa kaatee gaafattee natti fakkaata arattitti gaafattee akkanaaf akkanaa akkasiif akkasitti garuu hin dandamtu naan jaamtee tiqeeqa paasaabora kiyya siifan haaromse waan ta'eef waan hin hangam paasaabora siif haaromse san naa hojjetu naa kafarii gadi naan jettee ila paasaabora sanillee itti yaaddeeti yookaan namaan narraa waa ta'e yookaan namaan narraa du'e yookaan galee dandeebi'a jettee araba itti hiyyibdee sila nama bultii ijaarrattu na wajjayyee jettu taate araba san kadhattee paasaabora san harkaa baafatu ni dandeessee turte jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti waa'ee ishiillee gamanumaan hawaasni ni qiyya. Dubbii ta'e irraa xumuraadhaa ifaan ifatti yoo qabaatan taate. Naafi booniyyee yeroo dheeraadhaaf asirra uummata jeeqaa turullee akka ganaa ajandaan isinitti hin kaane akka ganaa ijiti ulamaa xiyyaan narrallee hin buune akka uummanni kiyyallee anallee hin arrabsin akka ishiillee hin arrabsin ishiin tunis obboleettii teessan islaamummarraayis gaarii amantii tanaat isinii dhufte ni jabeeffattan akka dogongora ishiitillee ilaaltanii baga si dhiise baga akkas si godhe akka inillee hin jenneen gamanamaanuu aaddi rabbii isin naqee dhiifama isin gaafadhaa. Walumaa galatti naafi booniyyeen adda bahu ani bultii qortoqortetti isinii mirkaneessu sirritti na dhaggeeffadhaa. Niqaa ishiititillee feessaanillee dawaleetitifin haadha manaa yookiin booni dhiifama naa godhe yeroo dheeraadhaafillee wajjinillee waa meeqa wajjin keessa dabarree ummata kiyyaan jechuudha yeroo dheeraadhaaf naa galcha akka ishiin na bira geessu jechaaniitiin ture sanillee gaafa kaanis gabbaatee narraa dhaabde jedheeni waa heddullee dubbadhe hundaafuu ani niqaa ishiidhaa kenneetifin jara niqaa ishiidhaa itti dawwaleetan niqaa ishiidhaa isinirrattillee nan buusaa. Booniyyeen anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal. Booniyyeen anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal. Anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal. Saditti ishii hiiqatan jara niqaan ishiidhaa bu'ee jira waan ta'eefi akka as booda ishii hin xuyne maqaa rabbii guddaatiin isin qabadhu.
Isa haji jiraattu obboleettii teessananii isa lammaffadha ana kanuma tokkotti gocha deengadda ummanni xiyyannatti taphate sasanti wallahi akkama waa heddullee haasa'ullee jira waa heddullee raatiitittu waa haasa'uttanii kunka abbaan ila hamza haji jilleen as jala jiranii hundi warri ilmaan ijoolleen hararge ana buleessa keessan gana as booda akka yaa illeen waa takka illee isinitti hin godhanne laalladheetan jira intalan fuudhu argadheetan jira afaan kiyyaan irraa xon haasa'u intala nabiyaa intala sooshaal miidiyaatti illee akka hin baane intala miidiyaa kanarratti illee akka hin baane intala naafis ni taati jedheetan ani nama diiniiti ani barsiisaa diiniiti arraboodallee dogongor kiyyallee akka rabbiin illee naafillee dhiisu akka hararge akka miyyoodhaa buusetan jira akka miyyoo tanallee maqaa hin dhoyne dhaamsa isinitti dhaammadha hin booyinallee naanillee hin jijjeena gocha isinitti taphatan maqaa isin qaba illee maalillee boocallee naan ija naani obboleessa keessan miidhameetan jira akka nama tokkootti jaalala keessatti miidhameetan jira ani harargee qofan harargee akka intalan amma laalladhe tana intalan amma laalladhe tana akkan ammaan tanatti ni haa godhadhee akka ammaan tanatti fuudh akka obboleessa keessanitti akka hamileetti yana eeytan qofan isinitti dhaammadha obboleettii teenya ni haa ishiidhaa buusetan jira waa hedduu waliin dabarsine waa hedduudha waliin keessa baane akka arrabaan illee hin tuune hamzaa haajifaan hundi keessanillee akka ummanni keenya hundi akka irraanarraa dhaabbatan miyyoo sanillee akka hin tuune duraanus barattuma xiyya turte waan ta'eef akka waa takka illee ishillee hin tuune isiniin jechuu barbaadeeti inni kaan ishiidhaa saditti irraa buusetan jira wallahi inni kaan ishii irraa buusetan jira wallahi uqsim wallahi isiniif hin kadha inni kaan yeroo sadii godhu buusetan jira inni kaan ishii buusetan jira ammoo akka natti hin taphanne gaafa muraasa obboleessa keessanii deemaadha kanaaf kulii ajandaatti tokkollee isinitti hin godhu barnoomsa kiyyaa fi barnoota kiyya qofa dubartuma nama ilaalladhee tana intala kabajaa intala naamusaa akka na cinaa dhaabbattanii akka anumatti fuutan qofanii isinitti dhaammadha harargeeti nama buusin ayo nama buusaa haraattan roolaa namni buusee horaatti ulamaa hedduudhaa qalbiin natti borii gochoomina hedduudhaa beektu sadarkaa ani dogongoran garuu wanni natti dhagaante nihaa amma buusu wanaati obsa uma betira konka bo obsa buzo obse maali boochalleedha jettanii irrattillee dabattanii dubbiin gara ergin jala hafe naabillee irrattillee deem jedhee irraa ba'eetan jira waan ta'eef akkana jenne akka ammaan tana tabiraa boodee qalbii xiyya tanaraa as gabbeessutti akkana jira dhaabbattoon qofan isinitti dhaammadhaa irraa biyyeetan jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleettii teessan bayna gide tokko dhaamsa osoma isin kasiirtan dhaamsa dabarfannaa warra as jala jirtanii hundi keessanuu assanbata dhufu mana maahii achana guddisimee guddo gide bartii biraa laalladhiitan jira akka anatti huutan harargee kiyya badhaa cufa ummata kiyya ijoolleen teenya dhiifaman isin gaafadha akkasuma maaletan irraa buqqa'ee jira akka nurraa nafne maddi walaamu madda Oromoo taati
waan baala bittaa ilaalchisuu miti. Hundi keessanii mana maahii akka nurra nafne jechuu barbaada. Akka achitti nu argamtanii aga taap irraa sheerirraa aga qarqaartanitti isin gaafanna. Hundi keessanii osoo sheetichi kun illee hin bahine isaanumaan leen akkanatti ummata kana bira dhaabadha. Osuma rakkuma kana keessa jiru ummata kana hin dagaddu jedhanii as nu bira jiranii. Hundi keessan mana maahiititti hin nafinaa jechuu barbaadeeti. Galatooma hundi keessanuu warri dhuftanii makiilleen dhufteerti. Hundi keessanuu ka asambata dhufu mana maahii namni hin beekne hin jiru. Maahii xiqqaa fi guddaa bira dhaabattu kabajamtu intalaati. Achitti akkatti argamtanii isin jenna hundi keessanuu galatooma fayyataa fayyaan dhabinaa hundi keessanuu. Galatooma ulfaadhu asumaanillee booriin guyyaa digdamii lama geemii qabaa irraa na filaasanii jechuuf odoo ustaatiin baata asumaan. Maki. Tama wallahi waan bareeda gootanii. Maki. Baga dhufte. Maki welcome. Anillee erga dabarfadhaa soomaa kun hin dubbanne torbaan dhufu sabti jechuun mormalee iftaan natti fakkaate sa'aatii sadii akkasumi asaladdin sadii irratti Gara sa'aatii afur jechuudha. yaa sa'aatii sadii irratti gargaarsa qabna mana maayitti warroota baalee ka mana Somaalee buqqisiisan achirratti gargaarsa goonaa fi isin marti keessanuu kootaatti irratti hirmaadha. Akka nurraa namni Oromoo wal malee yoomaan qabu waan ta'eef qaamni kun isin ilaallata kootaatti wajjin hirmaadha isin hin jennaa. Tokkoon keessan akka namni dhugaa isin hin jedha yookaan ammoo qabrii walirra hin dhaabanne wallaa dhugaa isin hin jedha. Qabrii walirra kan dhaabanne asirratti beekaa jira. Akka uummanni baalee nama biraatiin hin beeku dhugaa isin jedha. Adda dura irratti illee namni hirmaatu warra baaleeti yeroo baay'ee wayita rakkina tokko uumamu walkijibuun bu'aan qabu jechuun himna dhugaa jirtu. Kanaafuu koottaatti irratti hirmaadha. Warroonni amma akkasitti achirraa buqqeessu warra baalee qofaan miti Harargee jira, Arsii jira, Jimmatu jira, Shawaatu jira. Uummata baay'eedha jechuudha. Uummata kutaa birarraa buqqeessu jira dara Maaleen haga Somaaleen booda jechuudha achirra jiraatu jechuudha uummata baay'eedha. Kanaafuu koottaatti gargaarsa nu wajjin qoodadhaa isin jenna akka Oromoo tokkotti asumaan dhaamsa biyya Somaalee. Wallahi galatoomi booriidha jecha gaarii dubbattee jecha jedhamu dubbattee hundi keessanuu makiidhaan baga nagaa dhufte jecha hundi keessanuu akka nafnee isin jenna mana makiin kinoo maahii namni wallaalee jiru. Waalaikum salaam warahmatullahi. Yaani dhufna guyyaa saftii nama hundaa dhagee jira. Deena hundi keessanuu achitti argamuun isirra jiraata. Lafti baay'ee lafa Oromooti, lafa Oromoo hundaati. Kan buqqee immoo ijoollee ilma ana Oromooti waan ta'eef dhimma baalee qofa osoo hin ta'in dhimma Oromoo kutaa 11ti. Hundi keenyaa adda durummaa irratti argamuun nurra jiraata. Argamuu qofa osoo hin ta'in waan qabnu qarqaarsiisuu qabna jechuudha. Hundi keessanuu achirratti hirmaadha. Silaa Oromoon nama ajaa'ibdanii. Ajandaa nama lamaa silaatee har'a wanti miidiyaa kana garagalchaa jirtanii dhimma Oromoo irratti garuu namni akkasitti hirmaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beekne. Kanumaaf rakkoon illee nutti baay'atti beektanii. Dhimma namaa akka bakka namni dirqama rakkoo hawaasaa himatuuf waan biraa godhuu qabaanna dhibaabar wallaahi. Haa ta'u garuu irratti argama hanga dandeessanii hundi keessan waan qabdanii. Galatoomi maakii ulfaadhu rabbi ulfinni si bira haa turu jecha galatoomi baay'ee dhugaa ulfaadhu. Amma atillee waan kenna waan nu irra jiru kana wanni ma background kenna kana agartee nutti garuu kabajame ulfaadhu. Siyyuu sila waisi qabu na ture atau maratu awal situ muqaddam saya harus berdufne wajah. Ini si jende mati. Kabajamtu mal warumati amarte nanu musyurana. Kabajanu bira kabdi kabajada na kabajamtu. Kabaja gudda nu bira kabdi male. Wallahi kabajanu bira kabdi wallahi.
makkiin teenna ulfinna guddaa isii barbaachisa sheeka maal taatisi. Akkasii ka tapha borii sanillee tagattina tapha borii kun namni isaallee wanni barbaadan piikcharii isaa kana kaawwadhaa tana bira tarreennaan tapha isaati ijoolleen teenu jecha. Ammoo haatotanii maashaallah yetti mushuurraa dhaatiin baay'eetti nama yetti nama tajaajilaa haa ta'u baay'ee qeebaluu dandeettu garuma jalla gatee deebi'a hojjettani. Tapha kiyya booda waan tokko tapha kiyya booda cidhaa maakiitu jira sargii ajaa'ibatu jira. Isii qeeqaa turtaniifillee isii ammallee ispoortii godhaa turtan. Kota irratti hirmaadhaan Talaabaa ergitiree nuyi namnummaan talaa barreessuu nuyi nutu talaa barreessu. Guyyaa saftii amma maahii mana isii banuu qabdi giggis takka takka jechuun namni illee akka fuula tolchuuf rakkoon hin jiru nuti hundinuu waan achirratti argamuuf namni hundinuu dhufa. Beeyisallee Facebook irratti ni hojjannaa. Ani baay'izawwii sagalee ta'eetiin jira Facebook irratti post godhe TikTokii bakka yoo waan sagalee kana post godhe anuma jalaa haasaa maaliif akka ta'e hin beekne Facebook irratti post godheen ture. Nama hedduu dhaggeeffatee ture jechuudha. Ammallee irratti hirmaannaa isin waliin jirra. Kophaa hin jirtanii lafti Baalee lafa Oromoo hundaati akkasitti hubachuu qabdan ijoolleen Baaleedha. Galatooma waan carraanaaf kennitaniif. Aggeettanii jirtanii maakillee ergaa si asin dabarfatte kana durallee dabarsitee jirti. Gaafa sanillee dhuftii maakii biraan hafina warri maakii jala jirtanii. Targii hin jirtu waan takka nadiisaa. Wal agarra taatee baqqaayyee haayee tole. Boru sheer godhi. Intalli sodaa mana sodaatti baay'ee naasoftu. Galatoomaayee. Tole. Isin sodaa. Saalfanne jedhan dafii nurraa